Summiiwwan jaalala miidhan maal faadha isaan? Jaalalli tokko akka daraaree firii ilaalne kan taasisu yookaan hiriyaawwan lamaan akka isaan wal faana gammachuun hin jiraanne kan taasisu maali? Yoo maarraa kee jaalalli addaan cita, yoo maarraa kee gargar namni addaan ba'uu danda'a yookaan ati warraa tokko yookaan abbaa warraa haadha warraa isaarraa amalanni jibbu yookaan summiin jaalala isaanii jeequ maali? Yoo yaa akkan jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni horror inspire warri taatan akkamnaaf jirtu. Tole egaa bakki jirtanitti gammachuun isiniif haa baay'atu kan jedhu ana obboleessa keessan Diinaariyaati. Tole mata dureen barnoota keenya har'aa summiiwwan jaalala balleessan 10 wal faana ilaallaa jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltee hin xumurtu taanaan hin eegalin. Tole egaa jaalalli yoo kunuunsa argate firiin isaa baay'ee kan miidhageef urgaan habaaboonsaa kan karaa darba nama dhowwatudha. Akkanuma immoo jaalalli tokko hoo akka jaalala ballu ankoon ta'in an akkasii rabbi namaafuun kennin kan jedhamullee jira. Kun sababa maalirraa kan ka'edha? Akka jaalalli jibbamu yookaan akka jaalalli sodaatamu kan taasisu kan jedhudha kan guyyaarraa wal faana ilaallu hanga barnoota kodhumaatti na faana tura. Tole egaa inni jalqaba irratti argamu kan jaalala gadambisu yookaan akka jaalalli maseenu kan taasisu keessaa inni jalqaba irratti argamu tilmaamuudha. Wanta qabatamaa hin taane tokko akka yaada ofiitti yookaan akka sammuu ofiitti tilmaamuutiin murteessuun jaalala balleessaa jechuudha. Jaalala kan quucaru taasisa. Fakkeenya tokkoon si fudhadha. Yeroo mara shamara bareedduu biratti sababa isaa agartu qofaaf wal faana yeroo hundumaa sababa agartu yookaan hiriyaa durbaa isaatii narratti nama biraa michuu baafateera jettee dubbachuu sardamuu hin qabdu, tilmaamuu hin qabdu, murteessuu hin qabdu jechuudha. Inni jaalala gad hambisu inni tokkoffaa irratti summiin jaalala tilmaamuudha. Yaadota sammuu keenyatti dhufan kun akkas gochuufidha kan jedhu yoo tilmaamne jaalalli nuu qabu akka inni hir'atu taasisaa jechuudha. Akkanuma immoo inni lammiffaa irratti argamu wantoota xixiqqoo wal diduu. Wantoonni xixiqqoon yeroo wal didaa deemnu yeroo sanaaf salphaa fakkaachuu danda'a. Yeroo sanaaf wanta salphaa fakkaatee bira darbamuu danda'a. Garuu yeroo muraasaa booda wantoonni xixiqqoo salphaa fakkaatu sun jireenya keenya jiiquu jalqabaa jechuudha yookaan raasuu jalqaba. Narraa dhimma hin qabu, dhimma narraa hin qabuudha. Wanta kana kan inni na dide, wanta kana kan inni naaf raawwachuu dide dhimma koo sababa hin qabneefidha. Dhimmi koo dhimma isaa wanta hin taaneefidha kan jedhu mana dubbii akka taatuus taasisaa jechuudha. Wantoonni xiqqoo ta'an yoggaa wal gaafannutti, yoggaa inni haadha warraa abbaa warraa gaafatutti, abbaa warraa haadha warraa yeroo gaafattutti, yeroo waliif diduu yookaan waliif abboomamu wanta xiqqoo naaf godhennaan diduu eegalamu dhimma kanarraa hin qabdu kan jedhu fida waan ta'eef wal diduu summii jaalalaati. Akka walitti bu'uun akka walirraa adda baanu kan nu taasisu keessaa inni lammiffaa irratti argamu wal diduudha. Ajaja walii fudhachuu dhabuudha jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu shakkiidha. Akka nuti guddanne akka nu nama hin amanne taanee ta'uu danda'a. Kun garuu jaalala keessa galuu hin qabu. Jaalalli ofii bira geessuun hin danda'amu jechuudha. Shakkiin jaalalli tokko akka inni firii hin laanne taasisa. Sa'aatiin ni manaa ba'utti yookaan sa'aatiin ni manaa gara hojiitti bobba'utti akkasidha akkas ta'uufidha jennee shakkina yoo ta'e kun jaalala keenya gad hambisaa jechuudha. Jaalalli keenya akka inni firii hin laanne taasisaa jechuudha. Yeroon akkasiin jedhutti guutummaa guutuu hamanii jechuu osoo hin taane amma dhugummaa isaa adda baafattee hin beeknetti hin shakkiin. Amma qaawwa tokko hin arginetti zimma jettee shakkita yoo ta'e cufumatti shakkita yoo ta'e jaalalli kee sun akka inni addaan citu yookaan akka inni sirraa baqatu yookaan akka inni sitti jijjiiramu si taasisaa jechuudha. Kanaafuu shakkirraa of qusadhu. Jaalala kee ni yaaddaaf taanaan, jaalala keef ni yaaddaaf taanaan, hiriyaa keef ni yaadda taanaan, jaalala kee hambifachuu barbaada taanaan hin shakkiin. Inni afuraffaa irratti argamu immoo wal cufuudha. Jaalala keessatti wal loluun yookaan walitti mufachuu yookaan walitti bu'uun kanuma jirudha. Waanuma jiru ta'ee osoo jiru jaalala keessatti wal cufuu jireenya akka inni garbadu taasisa. Yeroo baay'ee sababa walitti bu'aniif wal cufu jaalala keessatti yeroo baay'ee ni mul'ata. Haadha warraa fi abbaa warraa keessatti ni mul'ata. Kun immoo hamala ta'aa deema. Ati dubbadhu, ati dhufee natti haasofsiisu yookaan inni dhufee na haasofsiisu akka antuutaa fan durre wal eeggachuu jalqabamaa jechuudha. Sa'a kana immoo abbaan dhaqee dura dubbate akka miira gadaantummaatti dhaga'amutti yaadamuu jalqabaa jechuudha. Wal cufaa gaafa deemamutti jaalalli gargar fagaachaa deema. Yeroo hin jedhu walitti bu'uutiin osoo hin taane kan jaalalli diigamaa deemu wal cufuutiinidha. Walitti haasaanii furmaata fiduu ni danda'ama. Garuu wal cufuun hanga walitti bu'aa deemtetti wal cufaa deemte taanaan jaalala wal biraa qabdu dhabamsiisaa deemta. Kanaafuu wal cufuurraa wal qusadha. Yoggaa tokko balleessu
tokko deemee dhiifama naaf godhi yookaan natu balleesse jechuun gadaantummaan qabu jaalala keessatti furmaata ta'aa deema waan ta'eef kanaafuu wal cufuurra haaqusan. Inni shanaffaa irratti argamu inaaffaadha. Inaaffaan jaalala balleessa keessattuu inaaffaa angafa kan ta'e yookaan ani miidhagee yoom yookaan ati warraa kee yoo miidhagdee baate narratti naafti yookaan narratti inaafuuf jettee yaadda taanaan jaalala keessan diigaa jechuudha. Inaaffaan jaalalli keessan akka inni boqonnaan argan oolmaa isheen ooltu dhiirota faana ta'uu danda'a. Oolmaa inni oolu durboota faana ta'uu danda'a. Shamarran faana ta'uu danda'a. Kana jechuun isa sammuu keetti yaaddu isa sammuu keetti tilmaamtu hunda raawwataa oola jechuu miti. Innillee durba barbaadaa oola jechuu miti. Shamarra barbaadaa oola jechuu miti. Isheenillee akkasuma dargaggeeyyii barbaadaa oolti jechuu miti. Wayyaa miicama uffatte yoo wargar baate yookaan immoo yoo isheen iddoo hojiitti bobbaate iddoo wanta biraaf deemti jechuu miti. Kanaafuu shakkii yookaan inaaffaarraa of qusachuu. Amma inaaffaa deemnutti jaalalli keenya wanta hamaarra nu buusa. Deemee miiraan wanta hin taane keessa gallee kufaatiif nu geessaa jechuudha. Akkasuma immoo wanta nu raawwachuu hin qabne inni jeeffaarratti argamu sammuu nama keessatti waa dubbisuuf yaalu. Sammuu namoota keessatti waa dubbisuuf yaaluun jaalala nama sanaaf qabnu akka inni kufu taasisa. Jaalalleewwan hedduu keessatti yookaan haadha warraa fi abbaa warraa hedduu keessatti dhageessaniitti yookaan si mudateera ta'uu ni danda'a. Wanta ati yaadde beeka wanta kana gochuuf jetteeti mitiire jedhanii kan isaan dursa dabarsanii dubbatan ni argina. Yeroo kana immoo miira isa tokko keessatti baay'ee itti dhaga'ama. Wanta inni yaadeef wanta ishee yaadde waliin gitu yookaan wanta inni yaadeef wanta ishee yaadde waliin gitu. Garuu miira sammuu namaa keessa gallee sammuu namaa dubbisuuf yaaluun kana kan beeku rabbi qofaadha. Sammuu namaa keessatti maal namni akka yaadaa jiru namtichaaf rabbi qofaatu beeka. Namni kamuu beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf immoo waan sammuu namaa keessa jiru dubbisuuf yaaluun mataan isaallee akka inni namtichi sun sirraa baqatu taasisa yookaan akka jaalalleen kee sun sitti jijjiiramu taasisaa jechuudha. Kanaafuu sammuu namaa dubbisuu iyyaaliin yookaan akkas yaaddeeti akkas gochuuf yookaan akkas jechuuf jettee dhimma daaliin jalqaba sammuu isaa keessatti dubbisuu hin dandeessu waan ta'eef inni torbaffaatti argamu dabsuudha jechuudha. Dalga hubachuu kallattiin hubachuu dhiisne dalga wanta ni dubbate yookaan immoo jechoota ni dubbate yookaan immoo wanta ni godhu hunda kallattii yaala hiikuudha. Wantoonni kun gaa'ela baay'ee bittinneessa. Yoonni garaa gaarii tokkorra yookaan immoo karaa waan keerii qabu tokkorra dubbate ati akkas yaaddee miti kan akkas goote yoo jennee dalga hiikanne yookaan wanta inni raawwatu hundumaa dalgatti hiikanne yoo ta'e yoo kallattii jijjiirre yoo ta'e yoo daayirekshinii isaa jijjiiraa deemna jireenya isaa keessatti si baqachuu filata. Jechoota inni dubbatu jaalalummaa keessatti yookaan hiriyyummaa keessatti yookaan haadha warrummaa fi abbaa warrummaa keessatti argitanii beektu ta'uu danda'a yookaan immoo isinirra ga'eera ta'uu danda'a. Yaada tokko wanta ati dubbattuuf gochaa namni godhu adda addadha. Dalga si hiikkataa jechuudha. Dalga si hubataa jechuudha. Yaada mataa isaatiin si hubataa jechuudha. Lakki ati akkas yaaddeeti kan ati akkas goote jedhee si hubata. Kun immoo jaalala diiga yookaan gaa'ela diiga. Akka jaalalli kee sun boqonnaan argan taasisa. Kanaafuu waa tokko dalga hiikkachuurraa of qusa. Inni 8ffaa irratti argamu immoo dorgomsiisu. Hiriyaa ati of harkaa qabdu yookaan jaalallee of harkaa qabdu yookaan haadha warraa of harkaa qabdu siif tokkiffaa dalagaa isaatiin haa ta'u hojii isaatiin haa ta'u bareedina isaatiin haa ta'u miidhagina isaa gabaabina isaa hojjaa isaa furdina isaatiin haa ta'u siif tokkiffaadha. Nama duukaa wal madaalsista taanaan hojii isaatiin nama duukaa madaalsista taanaan jireenya isaatiin nama duukaa madaalsista taanaan maatii isaatiin nama duukaa madaalsista taanaan jaalalalli sii qabu gadirrachaa deema. Jaalatisaaf qabu irrachaa deema. Gaa'elli sun akka inni diigamu taasisa. Jaalalli sun akka inni karaatti hafu taasisa. Jaalalli sun akka inni firii hin laanne taasisa. Kanaafuu jaalalleen keessiif tokkeffaa keeti. Abbaa warraa keessiif tokkeffaa keeti. Haati warraa keessiif tokkeffaa keeti. Kanaafuu nama kamiinuu hin madaalsisiin. Nama kamiinuu hin dorgomsiisiin. Yoo dorgomsiisuu eegalte jaalala kee akka fedhii keetiin diigaa jirtu hin dagatiin. Inni 9ffaa irratti argamu daangaa cimaa. Amma fedhayyee yoo ta'e amma barbaadayyee yoo wal hamante yoo wal faanaasote yoo wal duukaa taphatte daangaa waliin darbuun garuu sirrii miti. Daangaa kaa'amuufii qaba. Jaalallee keef daangaan keessu taanaan haadha warraa keef daangaan keessu taanaan abbaa warraa keef daangaan keessu taanaan na aman deemtee walitti bu'uun keen oolu. Karaa maatii kee keessatti daangaan keessuuf taanaan karaa maatii ishee irratti daangaan keessuuf taanaan walitti bu'uun keessa dhuma hin qabu jechuudha. Jaalala keessatti daangaa qabaachuu qaba. Wanti fedheyyuu
Aasaan daangaa qabaachuu qaba. Jaalalli daangaa qabaachuu qaba. Ooyoo humnaa ol nutti baay'ate summiidha waan ta'eef nu balleessa waan ta'eef. Kanaafuu to'achuu qabna. Daangaatti gochuu qabna. Dhimma hojii irratti daangaa gochuu qabna. Dhimmi hojii ishee hojii isheeti. Dhimmi maatii maatiidha. Dhimma maatii ishee keessa seentee ati murteessuu hin dandeessu. Dhimma maatii kee keessa isheen seentee murteessuu hin dandeessu. Daangaatti gochuu qabdaa jechuudha. Hojii ishee irratti seentee murteessuu hin dandeessu. Kanaaf daangaatti tolchi. Daangaatti ijaarii jechuudha. Kanaafuu to'achuu hin yaalin. Hojii isheen hojjettu irratti hiriyoota isheen duukaa deemtu irratti to'achuu yaaluun jaalala isheen siif qabdu akka inni gadi irratu taasisa waan ta'eef. Kanaaf jaalala kee keessatti jireenya ishee keessatti daangaa tolchi. Wanta irratti murteessitu yookaan wanta irratti adda baastu adda baasii beeki. Inni korneffaaf dhumarratti argamu immoo miiraan murteessuu. Miiraan hoogganamuun wantoota jaalala gidduutti dubbatamuu hin qabne yookaan raawwatamuu hin qabne waan baay'eesaa miiraan raawwachuun jaalala diigaa jechuudha. Waanuma nutti dhagahame yookaan waanuma nutti murtaa'e hundasaa gallee murteessina taanaan tasgabbii hin qabnu taanaan jaalala keenya irratti tasgabbaa'aa miti taanaan miiraan yeroo hundumaa hoogganamna taanaan jaalala namni sun nuuf qabu akka inni hir'atu taasisa yookaan akka inni nurraa jijjiiramu taasisa jechuudha. Jaalala nuuf qabu akka inni qusatu taasisa. Yeroo hundumaa miiraan hoogganamne dubbanna taanaan yeroo hundumaa miiraan hoogganamne raawwanna taanaan wanta raawwannu wanta kamiyyuu xiyyeeffannoo ala yookaan hubannoo ala raawwanna taanaan akka nun kufnu akka nun gadamnu akka nun jijjiiramnu nu taasisa jechuudha. Kanaaf immoo miiraan murteessuurraa of qusadhu. Wantoonni kun summii jaalalaati. Yoo irraa qusatte jaalala kee kunuunsitee galmaan ga'uu ni dandeessa. Kanaafuu summiiwwan jaalalaa maal akka ta'an akkasiin hubattan abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkasuma immoo namoota jaallattaniif qooduun hin dagatinaa. Waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa.